jalqaba uumamaatti namoonni heddumminaan magaala keessa akka jiraatan kaayyoo Waaqayyoo hin turre. Maaliif lafa namoonni baay'atanitti magaala keessatti hamminatu baay'ata, cubbuutu baay'ata. Cubbuun akka baay'atu waan beekuuf Waaqayyo lafa namni jirutti, lafa namni baay'een jirutti magaala keessa jiraachuun namaa kaayyoo Waaqayyoo hin turre. Hin argina mitiree arras magaala keessa jiraannu keessatti cubbuutu baay'ata, sobatu baay'ata, hannatu baay'ata, ajjeechaatu baay'ata, wanta namatti hin tolletu guutee jira. Waaqayyo maal barbaada? Akka namni fayyu barbaada. Akka namni gara karaa isa sirriitti deebi'u barbaada Waaqayyo. Badisa namaatti hin gammadu Waaqayyo. Waanuma salphaatti waan harkasaa keessa jirutti fayyadamee nama gara jireenyaatti, gara karaatti deebisuu hin danda'a. Tarii yeroo nuti kana booda qabnu baay'ee miti. Carraa xinnoo qabna. Carraa xinnoo qabnu kanatti fayyadamuu nurra jira. Guutummaan ergaa kanaa macaafa Yoonaas irratti hundaa'a. Macaafa Yoonaas raajicha boqonnaa 1 lakkoofsa 1 lakkoofsa 2 irraan dubbisaa akkas jedha. Gaaf tokko dubbii Waaqayyoo gara Yoonaas ilma Amaatiyaa dhufe. Ka'i gara Nanawwee mandara guddittii dhaqi. Hamminni namoota ishee guddatee na bira waan ga'eef irratti labsi jedhee jedha. Mata duree bara jireenya keetiif carraa xumuraatti fayyadami jedhu kana jalatti kan nuti irratti xiyyeeffannu har'a guutummaa seenaa Yoonaas irratti ta'a. Asirratti akka ilaallutti macaafa raajii Yoonaas gaafa dubbisnu ergaachi keessa jiru yommuu laallu Yoonaas ergaa tokko dabarsuudhaaf Waaqayyo akka isa barbaade argina. Nanawween dhaloota Kiristoos dura naannoo bara 612 keessa magaala baay'ee guddoof beekamtuu turte. Kanaaf Waaqayyo gaaf tokko Yoonaasiin gara magaala kanaatti erguu barbaade. Nanawween magaala baay'ee guddoo turte. Namoota 120 oltu magaala kana keessa jiraata. Kana Yoonaas boqonnaa 4 lakkoofsa 11 yommuu dubbistan argachuu dandeessu. Akkuma kanas dabalataan naannoo magaala Nanawwee itti naanna'anii gaafa ilaalanii namni tokko Nanawwee keessa deemee ba'uudhaaf naannoo kiiloomeetira 96 akka isheen bal'attu warri qorattoonni tokko hin dubbatu. Kanaaf Nanawween magaala guddoo turte. Gaafa seenaa tokko ilaallu jalqaba uumamaatti namoonni heddumminaan magaala keessa akka jiraatan kaayyoo Waaqayyoo hin turre. Maaliif lafa namoonni baay'atanitti magaala keessatti hamminatu baay'ata, cubbuutu baay'ata. Even barreessitoonni baay'een akka dubbatanitti magaala yeroo jalqabaaf kan hundeesse Qaayil akka ta'etti kaasu. Maaliif Waaqayyo jalqaba namni akka magaala keessa jiraatu hin barbaanne? Garuu kun kan ta'eef sagantaa mataasaa, kaayyoo mataasaa qaba ture. Cubbuun akka baay'atu waan beekuuf Waaqayyo lafa namni jirutti, lafa namni baay'een jirutti magaala keessa jiraachuun namaa kaayyoo Waaqayyoo hin turre. Gaafa laallu magaala cubbuutu keessa guuteera. Kanaaf Nanawweenis magaala guddoo yeroo sanaa kan taate cubbuutiin kan beekamte ture. Hin argina mitiree arras magaala keessa jiraannu keessatti cubbuutu baay'ata, sobatu baay'ata, hannatu baay'ata, ajjeechaatu baay'ata, wanta namatti hin tolletu guutee jira. Kanaaf rakkoo baay'een magaala keessa akkuma jiru Nanawwee keessas rakkoon turuusaa argina. Keessumatti magaala Nanawwee kan adda taasisu Nanawween cubbuu guddaadha fuula Waaqa duratti kan isheen hojjette. Cubbuu fuula Waaqa duratti hojjette kanaaf Waaqayyo akka isaan gara jireenyaatti deebi'aniif, gara Waaqayyotti akka deebi'aniif kan inni Yoonaasiin gara sanatti erguu barbaade, gara Nanawweettan inni erguu barbaadeef. Bal'inaan cubbuu Nanawween hojjette kan barreesse raajii Naahoomidha. Raajii Naahoom keessatti dhaqxanii gaafa dubbistanii Naahoom boqonnaa 1, boqonnaa 2, boqonnaa 3 keessatti guutummaa seenaa Nanawwee cubbuu bal'inaan isheen hojjette macaafni qulqulluun keenyi barreesseera. Mee waan tokko dubbisuudhaaf inni jalqabaa Nanawween Waaqayyo irratti hammina qorachuutiin kan isheen beekamtu. Magaala Waaqayyo irratti hammina qorattu. Magaala Waaqayyo irratti hammina mari'attu turte Nanawween. Naahoom boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa gaafa dubbisnu, boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irraa gaafa dubbisnu sagalee Waaqayyo akkas jedha. Yaa Nanawwee inni Waaqayyo irratti koratu, inni wanta jal'aa mari'atus si keessaa ka'e jedha. Asirraa gaafa laallu Nanawween
waaqayyo irratti jal'ina korachuutiin kan isheen beekamtu. Lammaffaa gaafa laallu seenaa Nanawwee gochaa gara jabinaa fi saammichatu beekamaadha magaala sana keessatti. Boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraas dhaqnee gaafa dubbisnu kanaan kan wal qabate argina. Akkas jedha. Mandara dhiiga namaa dhangalaaftuuf, mandara sobduuf, ishee waa butattuuf, ishee saamichaatti hin deebineefis wayyoo jedha. Kanaaf maal arginaas keessatti Nanawwee keessa dhiiga namaa dhangalaasuutu jira, sobuutu jira, akkuma kana waan namaatti darbanii fudhachuutu jira magaala Nanawwee keessa. Kun immoo cubbuu guddaadha. Gara lakkoofsa 19 achi siqnee gaafa dubbisnu kana argina. Caba kee namni dhidhiibu hin jiru. Madaan isaa fayyuu danda'u miti. Namni oduu kee dhaga'u hundinuu kufaatii keetiif gammadee harka walitti rurrukuta. Baay'inni gara jabina keetii kan itti hin dhaga'amin jiraare jedha. Hubadhaa obbolootaa asirratti maal arginaa? Nanawween cubbuu guddaa hojjechuudhaan namoota baay'ee miidhuudhaan akka isheen garaa namoota baay'ee gubde argina asirraa. Otoo Nanawween baddee namoonni gammadan akka jiran argina asirraa. Sababiin isaa miidhaan isaan irra ga'e jabaa waan ta'eef karaa Nanawwee. Keessumatti iddoo kanatti gaafa laallu ajjeechaan Nanawwee keessatti beekamaa. Kan isin ajaa'ibu ajjeechaan haalli ajjeechaasaa immoo yommuu seenaa kanaan barreeffame dubbisnu eebootii waraananii nama ajjeesuudha bal'inaan kan beekamaa ta'e. Kan isin ajaa'ibu lubbuu ajjeesan sana yookaan nama ajjeesan sana immoo abiddaan gubuutullee dabalataan beekama. Kutaa raajii Naahum kana keessatti konkolaataa kee aaraan nan guba. Magaalittiin lola baay'ee gaggeessuun qabeenya namaa akka saamte waan dubbatuu fi konkolaataa kee aaraan nan gubaa jedha. Akkuma kana Naahum boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irraa immoo gaafa dubbistanii ejjii fi hojiin xonqolaa Nanawwee keessatti baay'ee beekama. Boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Kun sababii baay'ina ejjummaa isheen ejjituun isheen miidhagduun giiftiin qoricha namatti gootu saba lafa irraa ejja isheetiin qoricha namatti gochuu isheetiinis gurgurteef ta'e jedha. Kana jechuun dheekkamsi Waaqayyoo akka isaan irratti bu'e sagalee Waaqayyoo as keessatti dubbata. Garbichi Waaqayyoo Naahum. Maaliif kun immoo magaalli sun qoricha namatti gochuu ejjaan ajjeechaatiin waan beekamtuu fi miidhaan adamni irra ga'ee jedha seenaa kana gaafa dubbisu. Kana duwwaa miti. Nanawwee keessatti daldala fakkeessanii saamuun illee jira. Hubadhaa. Waaqayyo magaala Nanawwee balleessuu kan barbaadeef akkasumatti miti. Cubbuu isheetu baay'ee baay'ate. Naahum boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa akkas jedha. Ati naggaadota kee urjoota waaqaa keessaa caalaatti baay'ifteetta. Isaan garuu biyyicha qullaatti hambisanii akka awwaannisaa balali'uutti keessaa ba'anii hin sokku jedha. Namoota daldalaan nama saaman achi keessatti fooyya'anii achi keessatti guddatanii namoota gara biraatti immoo darbuu barbaadan warra achi keessa jiran kan miidhan namoonni baay'een akka isaan jiran Nanawwee keessaa argina. Kanaaf iddoo kanatti gaafa laallu magaalli Nanawwee Sodoomiif Gomoraa wajjin seenaa wal fakkaatu qabdi jecha. Sodoomiif Gomoraan cubbuu guddaa akka hojjette sagalee Waaqayyoon dubbata. Uumama boqonnaa 18 guutummaa isaa gaafa dubbisne isa kan argina. Cubbuu Nanawwee gaafa laallu cubbuu Sodoom wajjiniin wal fakkaata. Akkuma cubbuun Sodoom Waaqayyoon aarsee cubbuun Nanawwees Waaqayyoon aarse. Waaqayyo cubbuu wajjinii walii galee jiraachuu waan hin dandeenyeef. Obbolootaa asirratti wanti hubachuu qabnu tokko jira. Waaqayyo fayyina namaatti malee badisa namaatti hin gammadu. Cubbuun namaa hammamuu yoo guddate waan namni balleesse hammamuu yoo baay'ate Waaqayyo maal barbaada? Akka namni fayyu barbaada. Akka namni gara karaa isa sirriitti deebi'u barbaada Waaqayyo. Badisa namaatti hin gammadu Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo Nanawwee oolchuu barbaade. Yoonaasiin gara Nanawweetti erguu filate Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo dhaqiitii Nanawwee irratti dubbii Waaqayyoo kana labsi. Heertuun jalqaba dubbisetti gaafa deebi'u Yoonaas boqonnaa 1 lakkoofsa 1-2 irraa gaaf tokko dubbii Waaqayyoo gara Yoonaas ilma Amaatiyaa dhufe ka'i gara Nanawwee mandara guddittii dhaqi hamminni namoota ishee guddatee na bira waan ga'eef jedha. Namoonni gara Waaqayyootti waan iyyaniif cubbuun ishee waan baay'ateef
Hojiin jallinni isheen gootu waan baay'ateef na bira ga'e jedha Waaqayyo. Ilaalee ijji isaa sirriitti arge seenaa Nanawwee. Kanaaf dhaqi Nanawwee irratti labsi jedhe. Nanawwee irratti labsi. Ergaan akka labsuuf Yoonaasiif kenname jira. Waaqayyo gaafa ergaa nama ergu akkasumatti afaan duwwaa nama ergu. Dhaqi gara Nanawwee. Wanta labsitu sitti himaa dhaqi irratti labsi jedhe. Maal labsa laata Yoonaas? Innis akkas kan jedhu labsiinsaa Nanawween gaggara galuudhaaf guyyaa 40 duwwaatu hafa jedhi labsi jedhe. Yoonaas boqonnaa 3 lakkoofsa 4 yommuu dubbistan isa kan argitu. Guyyaa 40 kenneef Waaqayyo Nanawweef. Bara baay'ee yeroo dheeraa obsee cubbuu isaanii hundumaa erga laalee booda gaafa isaan hammina isaaniirraa deebi'uu didan waan isaan hojjetan gaafa baay'isee hammaachaa deemu maal godhee guyyaa 40 kenneef qalbii diddiirannaaf gara isaatti akka deebi'aniif. Gaabbanii gara Waaqayyootti akka isaan deebi'aniif guyyaa 40 keessatti. Waaqayyo ergaa ariifachiisaa fi fayyinaa kana Nanawweetti akka himuuf kan inni fo'ate Yoonaasiin ture. Yoonaas garuu ergamuu hin barbaanne. Yoonaas garuu gara Nanawwee dhaquu hin barbaanne. Yeroo kana wal mormiin Yoonaasiif Waaqayyo gidduutti kan eegalame. Wal'aansootu eegalame. Waaqayyo Yoonaasiin ergachuu barbaada. Yoonaas garuu Waaqayyoof ergamuu hin barbaadu. Yoonaas boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irraa gaafa dubbisnu Yoonaas garuu dhiisee fuula Waaqayyoo duraa mandara Tarseesitti baqachuudhaaf ka'e. Mandara Yoopheetti gadi bu'ee markaba Tarsees dhaqu argate. Inni warra markabichaa wajjin adeemuudhaaf gatii isaa baafatee fuula Waaqayyoo duraa gara Tarseesitti sokkuudhaaf keessa lixeedha sagalee Waaqayyoo. Waan ajaa'ibsiisaa ta'e iddoo kanatti argina. Yoonaas Waaqayyoo duraa baqate. Fuula Waaqayyoo duraa baqachuudhaaf jedha. Gara Nanawweetti Waaqayyo too isa ergaa jiru gara Tarseesitti gadi bu'e jedha Yoonaas. Gadi bu'e jedha. Mandara Yoopheetti gadi bu'e jedha. Tarsees kan dhaqu argateeti gatii isaa baafate. Kaffalate tikkeetti isaa bitate kan Tarseesiin isa ga'u. Guutummaatti gatii isaa baafate. Maal gochaa jira Yoonaas? Fuula Waaqayyoo duraa baqachaa jira. Yoonaas fuula Waaqayyoo duraa baqachuu barbaade malee Waaqayyo garuu fuula isaa baqachuu hin barbaanne. Haa hubannu asirratti. Waan lama. Waaqayyo Yoonaasiifis akeeka qaba. Waaqayyo Nanawweefis akeeka qaba. Nanawwee oolchuu barbaadeera. Nanawwee oolchuuf immoo Yoonaasitti fayyadamuu barbaadeera Waaqayyo. Garuu Yoonaas Waaqayyo duraa baqataa jira. Gatiittiin karaa deemu haa baafatu malee haa ta'u garuu Yoonaas achi ga'uu hin dandeenye. Tarseesiin ga'uu hin dandeenye. Sababiin isaa namni Waaqayyoon jalaa ba'uu hin danda'u. Lakkoofsa 15 irraa dhaqxanii gaafa dubbistan Yoonaas boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irraa dhaqxanii gaafa dubbistan jalqaba lakkoofsa 4 irraa kaanee gaafa dubbisnu akkas jedha. Waaqayyo qilleensa jabaa itti kaase bubbeen humna qabeessi galaanichatti waan ka'eef markabichi caccabuu bira ga'e. Maaliif? Yoonaas Waaqayyoon jalaa baqataa jira. Waaqayyoon jalaa immoo ba'uun hin danda'amu. Waaqayyo immoo waanuma salphaatti waan harka isaa keessa jirutti fayyadamee nama gara jireenyaatti gara karaatti deebisuu hin danda'amu. Gatii isaa kaffalateera, tikkeetti isaa guutummaa bitateera, Tarsees ga'uudhaaf wanti isaaf waan biraan hin jiru. Garuu otoo deemanii maaltu ta'ee bidiruun isaanii hin raafameedha. Namoonni achi keessa jiran baay'eedha. Miini achi irra jiru jira. Hin dhiphatan, hin raafaman, garatti fuulduratti deebi'an dhaban. Baay'ee jeeqaman namoonni achi keessaa. Seenaan isaa bal'aadha. Even Yoonaas yeroo namoonni Waaqayyoon kadhatan, yeroo namoonni gara Waaqa isaaniitti iyyatan illee rafaa ture bidiruu sana keessa gadi bu'ee jedha. Hirribni guddaan isa fudhatee jedha. Isaan garuu gara Waaqayyootti iyyaa turan. Akka markabichi fuulduratti deemuuf yaalii adda addaa godhan garuu isaaniif hin danda'amu. Kanaaf dhumarratti murteen isaanii maal ta'e? Yommus Yoonaasiin jedha fuudhanii galaanicha keessa buusan. Galaanichi hunkuramuusaa isa sodaachisaa hin dhaabe. Maaliif? Namni karaa Waaqayyoo akka deemu hin barbaanne achi keessa waan jiruuf. Jarreen sana jeequuf miti Waaqayyo Yoonaasiin waa barsiisuuf malee.
Kanaaf jarri waan baay'ee erga yaalanii booda hin murteessan. Eenyuuf sababii eenyuutiif nurra ga'e kun jedhan Yoonaasin gaafatan. Yoonaas garam deemaa jirta? Eessaa dhufteeti? Nama eessaati jedhan. Yeroo kana Yoonaas fuula Waaqayyoo duraa akka baqachaa jiru, sababii isaatiif galaanichi akka raafamaa jiru hubate. Fallisaa hin dhibame. Kanaaf maal goona jedhan. Sababii eenyuutiif nurra ga'e dhibeen kun jedhan. Achii booddee ixaa buusan Yoonaasitti baase. Yoonaasiin galaanatti gadi darbachuutiin ala falli biraan hin dhibe. Kanaaf sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Yoonaasiin fuudhanii galaanicha keessa buusanii. Yeroo isaan galaanicha keessa Yoonaasiin buusan galaanichi hunkuramuusaa hin dhaabe jedha. Obboloota, fuula Waaqayyoo duraa baqatanii ba'uun hin danda'amu. Yoonaas Tarsees barbaade, garuu eessatti of argee? Tuujuba galaanaa keessatti of arge. Tuujuba galaanaa keessatti of arge. Tarsees dhaquu barbaade. Sababiin isaa namni iddoo yaade ga'uu kan danda'u, namni kaayyoo isaa galmaan gaachuu kan danda'u yoo Waaqayyo wajjin jiraate duwwaadha. Fedha Waaqayyoo keessa yoo deemne, jaalala Waaqayyoo keessa yoo deemne lafa garaa keenyaa ga'uu dandeenya. Waaqayyoon morminee eessa ga'uu hin dandeenya. Garuu iddoo kanatti anaan wanti baay'een ajaa'ibe tokko jira. Innis gara laafinaa Waaqayyoo isa guddaadha. Waaqayyo gara laafessa. Hubadhaa. Nanawween cubbuu guddaa hojjetteetti Waaqayyo gara laafee fi fayyina ishee barbaadaa jira. Yoonaasin ergachuu gaafa barbaadu Yoonaas Waaqayyoon didee jala baqataa jira. Ammayyuu garuu Waaqayyo gara laafessa. Tarkaanfii xumuraa hin fudhanne Waaqayyo. Gara laafina Waaqayyo asitti kan na argisiise maalinni? Yoonaastu fuula isaa duraa baqachaa jira malee Waaqayyo isa jala baqachaa hin jiru. Obboloota, yeroo meeqaa fedha Waaqayyo dinnee kan nu fedha mataa keenyaa duukaa adeemnu. Waaqayyo garuu caalchisee kan nu gaggeessu. Yeroo nuti isa duukaa waan inni barbaadu akka raawwannuuf yeroo Waaqayyo nu gaafatu kan dinnu fedha mataa keenya, fedha foon keenya, yaada mataa keenya, murtee keenya kan hordofnu yeroo meeqa. Kun yoo fedha Waaqayyoon ala deemnu xumurri keenya maal akka ta'e asirraa tilmaamuun nama rakkisu. Yoonaas xumurri isaa maal ta'e? Galaana keessatti gadi uf arge. Ganaan malee dhuma isaa kan ilaallu jira. Yoo gara Waaqayyootti deebine carraan fayyinaa ni jira. Garuu Waaqayyoon malee deemuun badisa. Gara laafinni Waaqayyoon malee baay'ee guddaadha. Yoonaas boqonnaa 2:1 Waaqayyo sagalee isaa keessatti akkas jedha. Waaqayyo yeroo sanatti qurxummii guddaan tokko achitti argamee Yoonaasin akka liqimsu godhe. Yoonaas garaa qurxummichaa keessa guyyaa 3 halkan 3 ture jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kun akkam garaa nama ciibsa. Jaalalli Waaqayyoo guddaa ta'uu isaa maal namatti argisiisa kun? Ilaalaa, baay'ee rakkisaa kan ta'e garaa bishaan keessatti yommuu gadi bu'u Yoonaas Waaqayyoo waan isa simatu achi keessaa qopheesseera. Innis maal inni? Qurxummii guddaa tokko. Hojii Waaqayyoo dinqiidha obboloota. Namni bishaan keessa seenee qilleensa malee daqiiqaa muraasa jiraachuu hin danda'u. Haa ta'u garuu hamma qurxummiin dhuftee liqimsitutti Waaqayyoo haala inni ittiin turuu danda'u Yoonaasiif mijeesseera. Haaleluyyaa. Jaalalli Waaqayyoo guddaadha. Waaqayyo namni tokko illee akka badu hin barbaadu. Kanaaf maal gochaa akka jiruu fi garamitti deemaa akka jiru akka ilaaluuf Waaqayyo carraa qalbii diddiirannaa isa xumuraa Yoonaasiif guyyaa 3 kenne. Eessa keessatti? Iddoon xiyyeeffannoon mata duree keenya iddoo kana jira. Bara jireenya keetiif carraa isa xumuraatti fayyadami. As iddoon xiyyeeffannoo bu'uura keenya. Nanawweef guyyaa 40 kenne Waaqayyo. Yoonaas yeroo inni harka Waaqayyootii ba'ee deemu garuu guyyaa 3 akka kenneef argina. Guyyaa 3 kana garaa qurxummii keessa iddoo 2 jira Yoonaas. Jalqaba galaana keessatti gadi bu'e. Iddoo jireenyaaf hin mijanne. Lafa du'aatti gadi bu'e. Lafa namni battalatti daqiiqaatti du'uu danda'utti gadi bu'e. Kana duwwaa miti. Ammas immoo deebisee garaa qurxummii keessatti gadi bu'e Yoonaas. Lafa namni jiraachuu danda'u miti han ture Yoonaas. Waaqayyo garuu isa jiraachise. Guyyaa meeqa? Guyyaa 3. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lafa kanarraa wanti nuti baruu dandeenyu. Yoonaas yeroo Tarseesitti gadi bu'u of hin argine.
gara tuujuba galaanaa fi gara qurxummiitti yommuu gadi bu'u garuu of arge kutaa kitaaba qulqulluu keessaa waan tokkoon dubbisuu barbaada. Innis macaafa Yoonaas boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Yoonaas immoo garaa qurxummichaa keessaa Waaqayyoo isa gooftichaa hin kadhate. Maal jedha? Yoonaas garaa qurxummii keessaa Waaqayyoon goofticha maal ta'e hin kadhate. Gara Waaqayyootti deebi'uusaa argina. Lakkoofsa 6 irraa akkas jedha. Bishaanonni mataa koorra yaa'ani, lubbuu koo hin sodaachisani, tuujubni na marse. Margi bishaan keessaas mataatti na marme. Yoonaas iddoo jiru amma yaadateera. Eessa kee taa'e? Garaa qurxummii keessa taa'e. Lakkoofsa 7 irraa yommus ani gara hundee tullootaatti, gara biyya danqaraan isaa barabaraan anarratti cufameetti gannan bu'e. Ati garuu yaa Waaqayyo gooftaa koo boolla gad fagoo keessaa fayyaatti ol na baafteedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo Yoonaasiin ol baase fayyaatti. Sababiin isaa Yoonaas gara Waaqayyootti waan deebi'eef. Garaa qurxummii keessa taa'e, garaa lafaa galaanaa keessa taa'e, carraa xumuraa guyyaa 3 kana keessatti fayyadame gara Waaqayyootti yommuu deebi'u Waaqayyoos gara isaatti deebi'e. Lakkoofsa 8 irraa yeroo lubbuun koo ana keessatti gaggabdeetti yaa Waaqayyoo koo ani si yaadadhe, kadhanni koos mana keessa qulqullaa'aa keessatti gara kee anaaf dhufe jedha. Waaqayyo kadhannaa isaa dhaga'e. Lakkoofsa 11 irraa akkas jedha. Ergasii Waaqayyo qurxummichatti dubbate, inni immoo gara lafa gogaatti baasee Yoonaasiin ol deebiseedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoonaas ol deebi'e. Obboloota boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa akkas jedha. Ergasii dubbii Waaqayyoo si'a lammaffaa gara Yoonaas dhufe, ka'i gara Nanawwee mandara gudditti dhaqi, wanta ani akka ati labsituuf sitti himus irratti labsi. Nanawwee irratti. Amma Yoonaas hin dida isinitti fakkaataa? Hin didu. Maaliif? Waaqayyo jireenyatti waan isa deebiseef. Waaqayyo awwaala 2 keessaa waan isa baaseef. Garaa qurxummii keessaa waan isa baaseef. Galaana keessaa waan isa baaseef. Humna Waaqayyo amma waan argeef ergamuu barbaade. Du'a jalaa oole Yoonaas. Carraasaa ishee xumuraatti fayyadame. Obboloota gaaffii gabaabaan isin gaafachuu barbaada. Waan tokko akka hubattan hin barbaada. Ergaa kana gaafa laallu. Asirratti wanti hubannu warra dhagaanii didaniif firdii guddaatu eeggata. Sababiin isaa ifti guddaan itti gaafatamummaa guddaa waliin dhufa waan ta'eef. Ilaalaa Yoonaasiif ifa guddaatu ba'e. Waaqayyotti itti dubbate. Waaqayyotti ergachuu barbaade. Sabni Nanawwee akka isaan oolaniif. Ifa guddaadha kun. Warra kaaniif hin ifne kun. Garuu Yoonaas ifa guddaa kana itti gaafatamummaa guddaa kana baachuu hin dandeenye. Kanaaf maaltu isatti dhufe? Balaa guddaatu isatti dhufe. Wanta asirraa hubannu Waaqayyo itti gaafatamu ifa guddaa gaafa nuu kennu itti gaafatamummaa guddaa wajjin. Wanti ilaaluu qabnu waa'ee Yoonaas duwwaa otoo hin ta'in waa'ee keenya ta'uutu irra jira. Deebii nuti har'a kenninu badisa keenyaafis ta'e jireenya keenyaaf murteessaadha. Waaqayyo yoo waan nu gaafate, Waaqayyo yoo waan nu ergate, yoo Waaqayyo yoo waan nutti dubbate, wanta inni nutti dubbate sanaaf deebii nuti kenninu badisa keenyaafis jireenya keenyaafis murteessaadha. Kanaa hubanna. Tarii yeroo kana sagantaa kana karaa adda ta'een hordofaa kan jirtan. Namni Yesuus Kiristoositti hin amanne hundi bara baraan akka badu kan hubanne hammam keenya ta'an. Kiristoos Yesuusitti kan hin amanne gara Waaqayyootti kan hin deebine dhumni isaa badisa akka ta'e kan beektan hammam keessan taatu. Akka Waaqayyo saba Nanawweef garaa laafe waa'ee lubbuu badaa jirtuu kan nutti dhaga'amu kan warra badaa jiraniif garaa laafnu, saba cubbuu keessa jiraniif kan garaa laafnu, gara isaanii dhaquu isaanitti dubbachuu kan barbaannu, akka isaan oolaniif kan kadhannu saba Waaqayyo kan taane hammam keenyatu jira. Hubadhaa. Waaqayyo Yoonaasiin erge, Yoonaas garuu didaa jira. Waaqayyo warra hin fayyinetti misraachoo fayyinaa akka himnuuf yommuu nu waamu ni baqanna moo dhaqnee hojjenna? Obboloota lafatti kufne haa yaannu. Otoo yeroon jiru gara Waaqayyootti haa deebinu. Yoo akkas goone hin fayyina. Yoo akkas goone warra kaanis hin fayyisna. Yoo akkas goone Waaqayyoonis hin gammachiifna. Tarii yeroo nuti kana booda qabnu baay'ee miti. Carraa xinnoo qabna. Carraa xinnoo qabnu kanatti fayyadamuu nurra jira. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Lafatti kufne haa yaadannu. Gara Waaqayyootti haa deebinu. Gooftaan nu haa gargaaru. Kadhannaa goonee hin xumura.
Si galateeffanna Gooftaa, galanniif ulfinni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Waan nutti dubbatteef, gara keenya waan dhufteef galatoomi. Ammas yeroo kana akkuma Yoonaas karaa kee irraa kaannee kan jirru, akkuma Nanawwee cubbuutti kan kufne yoo jiraanne gara keetti deebinaa. Ati nu deebisuu barbaaddaa, cubbuu keenya nuuf dhiisi. Garaan keenya gara keetti akka deebi'u, si wajjin akka jiraannu, hojii kee akka hojjennu nu gargaara. Ulfaadhu maqaa Gooftaa Yesuusiin.